akkam nagaa keessanii warra mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu keessan akka nafne oduu har'a akkasii dhiyeessu ani naawolii gara oduu keenyaatti deemna. Harka muraa fi harma muraa dabalatee ajjechaawwan sukkaneessoo akkuma kanaan dura Oromoo irratti raawwataman wayitii ammaa immoo morma muraa Oromoo irratti raawwataman sukkaneessoo ta'uun dhaabbiin Kur Galaan idil addunyaa hime. Uummanni Oromoo hawaasa guddaa gaanfa Afrikaa ta'uun beekamaadha kan jedhe dhaabbiin Kur Galaan idil addunyaa hawaasa nagaa fi haqa jaalatu kanatti roorroon hammaachuun hima ibsee baaseen. Sirna gadaa sirna dimokiraatawaa hangafa addunyaa ta'uun bira darbee walqixxummaa dhala namaatiif qabu hira uumaa fi uumama dhibamee malee sirna wajjin jiraachuu hawaasa qubatu cunqurfamuu jiraas jedheera. Cunqursaa jaarraa oliif Oromoo irratti raawwatamee ture fi jiru kan qalbii Oromoo cabsee kan qolaalfachuu tokkummaa dura dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e ibseera. Seenaa keessatti ajjechaawwan jumlaa dhiira boru kan uummata Oromoo Walloo irratti raawwatame ajjechaawwan jumlaa harka muraa fi harma muraa aanolee fi azullee kan Oromoo Arsii irratti raawwatame ajjechaawwan jumlaa ji'as kana hordoddee Oromoo itti raawwatame irratti raawwatamaa fi ajjechaawwan jumlaa Oromoo afaan qalloo fi aniyyoo kan cililla calanqoo Oromoo irratti raawwatame Kur Galaan ibse tibbana baaseen yaadachiiseera. Oduu biraatiin immoo hawaasni Oromoo biyya Faransaay ajjechaawwan Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa fi humnoota faannoo raawwataman jiru hiriira bahanii balaaleffatanii jiru. Ajjechaawwan fi dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti sirna Itoophiyaa bulchaa jiru raawwatamu jira balaaleffachuu fi hawaasa idil addunyaa beeksisuu kan kaayyeeffate hiriira hawaasa Oromoo biyya Faransaay yookaan lammiilee nagayaa irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Mootummaan Faransi bulchiinsa Abiyyi Ahmad deeggaruu haa dhaabu, ajjechaan Oromoo irraa haa dhaabbatu, hidhaan haa dhaabbatu, buqqaatiin haa dhaabbatu, haleellaan faannoo haa dhaabbatu, dhaadannawwan jedhaman irraa hiriira kana irratti dhageessisanii jiru. Uummanni Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa irra jiraatan yakkoota namummaa fi waraana lammiilee nagayaa irratti mootummaa fi hidhattoota faannoo Amaaraa irratti raawwataman hiriira bahuun balaaleffachaa jiru jedhee ibsa baaseen OMN seera. Qonnaan bultoonni Oromoo weerara daangaa humna faannoo bananiin qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii magaalaa Shaambii jiran yakki nurratti raawwatame daangaa namummaa kan cabse jedhani. Hanga ammaatti mootummaa ta'ee dhaabbiin gargaarsa namummaa bimaan gahee nuuf taasisan hin jiru jedhanii boqottoonni kun. Godina Horoo Guduruu Wallagga keessatti qonnaan bultoota Oromoo 400 oltu qe'ee fi qabeenya isaanii buqqaafamanii jiru. Ibsa kana kan baase OMN.